Hayyee daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qabu. Kun Milluu Torbanii kan karaa ONN isiniif darbudha. Akkuma beekamu torbanitti sagantaan kun sagantaa torbee kana keessa guyyoota 6 darban keessatti kan isin biraan ga'ame yookaan kan isin darbe walitti qabamee akka biyya keenyaatti akka addunyaatti wantoota nama bashannansiisu irraa barumsa argatu jedhaman qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qopheessaan qophii kanaan Geetoo Lamaayyootii ogeessi kaameraaf Taamoo Birraati. Amma xumuraatti nu waliin turan afeerraa kooti. Sagantaa keenya jalqabaa kan godhanne daawwattoota keenyaa guyyaan turizimii Itoophiyaa fulbaana 7-9 biyyattii keessatti gaggeeffamaa jira. Fulbaana 7-9 jechuun akka lakkoofsa biyya kanaatti 2017 jechuudha. Kanagaa kan beeksise Ministeera Turizimiitu beeksise daawwattoota keenya. Egaan guyyaan turizimii addunyaa Itoophiyaatti fulbaana 7-9 bara 2017tti qophiilee garaa garaatiin kabajamaa turuusaa deetaan Ministeera Turizimii Silashii Girmaa ibsa miidiyaaf kennaniin ibsaniiru. Egaan saganticha irrattis akkaawuntiin saatalaayitii turizimii Itoophiyaa odeeffannoo funaanuu fi dameewwan turizimii walitti hidhuuf gargaaru akka ifamus ibsaniiru deetaan Ministeera Turizimii obbo Silashiin Igaa. Egaan Ministeerri Turizimii Igaadii fi mootummaan gamtoomanii Komishinii Diinagdee Afrikaa waliin ta'uun guyyaa turizimii kana irratti sagantaa yaadannoo injifannoo Adwaas qopheessanii turani. Kanas kan ibsan deetaa Ministeera Turizimii obbo Silashii Girmaati. Ministeerota turizimii biyyoota miseensa Igaad dabalatee bakka bu'oonni 100 ol ta'an saganticha irratti akka hirmaatanis ministeerichi beeksisee lammiileen agarsiisa kana akka daawwatan illee fi qophii irratti akka hirmaataa turan deetaan ministeeraa kun ammas dabalanii beeksisanii jiru daawwattoota keenya. Egaan akkuma beekamu guyyaan turizimii kun egaan fulbaana 7-9tti gaggeeffamee darbe akkuma suuraa isaa argaa turtanii kan itti aanutti ceene daawwattoota keenya ammallee nu waliin turan afeerraa kooti. Qophii biyya keessaan odeeffannoo biyya keessaan qabadhee isiniif dhiyaadheera. Dookumentarii fiilmii Ateetee Ayyaana Hawwattootaa jedhamu eebbifameera daawwattoota keenya. Dookumentarii fiilmii Ateetee Ayyaana Hawwattootaa jedhamu sirna gadaa keessatti gahee dubartoonni qaban agarsiisu fulbaana 8-2017 hoteela Sharaatan Addisitti eebbifameera. Bakka namootni beekamoon artistoonni maanguddoonni abbootiin biyyaa fi akkasumas qaamoleen adda addaa irratti argamaniiru. Fiilmiin kun baasii qarshii kitila 4 oliin hojjetamuu kan ibsan koreen eebba fiilmii Ateetee Ayyaana Hawwattootaa kun miidiyaalee adda addaaf ibsaa akka turanitti akkasuma ibsa miidiyaaf laatanitti illee fiilmiin kun Finfinnee dabalatee gaarreen Ikoo Turizimii Adaabbaa fi Dodolaa akkasumas gaarreen Baalee keessatti akka hojjetame ibsaniiru. Qopheessaan dookumentarii kana dargaggoo Roobsan Waabee akka jedhetti dookumentarii kana hojjechuuf waggaa 2 ol natti fudhatee jedheera. Roobsan gara fuulduraatti kanumaan naabdaa jedhamee gaaffii gaafatameef ammoo hojii hedduu akka ofirkaa qabuu fi akka itti fufuudha. Fiilmilee kana karaa foddaa televezyiinii illee akka dabarsan Oromiyaa godinaalee adda addaatti illee geessanii akka agarsiisan dubbatanii jiru. Ani jedhanii malkaan bu'anii guyyaa caamaan malkaa bu'anii. Dubartiinuu maal jedhaniin dubartiinuu mataa isiitiinuu Ateete jedha. Amalli dubartii amala waaqaatii walitti dhihaatu. Hin sobdu, hin kijibdu, hin naattu. Shanachi yoo dhagaye maal godhaa jalqaba? Kuma dhagaye walitti himaa yoo walitti hime wal gahee taa'ee rakkoo uumame sana wal gaafate. Dubartiin waaqaa gaditti waan dhalli namaa itti buluu jechuudha. Rooba. Dhufee as jira. Ati tantee maaliif turte bariitee galgalu akka lafaa qabdu. Idaayyaa tatuqaa hin qabne tatuqaa hin baate tuqaa hin qabne maaliif turte? Deettuu adda kanafaa hin tunne. Oduu durii keessatti waan baratantu jira. Dhageettii gurra ambaa seenaa keessatti waan baratantu jira. Kana hunda akka barataniitiin jedhan waarii galgalaa keessatti jechaadha. Walitti deebineerra daawwattoota keenya oduu jabdu torban kanaa kan taate ammoo albamni Andu'aalam Gosaa Ayyaantuu jedhu eebbifamuu akka jiru dhaga'ameera. Egaan Andu'aalam Gosaa akkuma beekamu weelluu qeenxee hedduu weellisuudhaan sirbuudhaan kan beekamu weelluun isaa hedduun isaanii kan nama onnachiisan nama kakaasan sirbaa shubbisa kana waan akkasii kan of keessaa qabudha. Egaan
Aartii Oromoo keessatti sirboota qeenxee hedduu hojjechuun jaallattoota hedduu kan horate artistoota Andu'aalem Gosaa albama isaa jalqabaa mata dureen isaa Ayyaantu jedhu fulbaana 12 2017 eebbisiisuuf akka jiru dhaga'ameera. Albamni kun sirboota qeenxee 16 kan of keessatti qabate jiru yoo ta'u sirboota aadaa fi kalaqa godinaalee Oromiyaa bifa hawwataa ta'een hojjechuun eebbaaf qopheessee jiraachuu Lalisaa Idris beeksiseera. Lalisaa Idristuu Albemni Ayyaantuu jedhu kuni ulaagaa muuziqaa guuttachuun indaastirii muuziqaa addunyaa keessatti dorgomaa akka ta'uuf ogeessota muuziqaa hedduu hirmaachise. Isaan keessaa gama qindeessummaatiin Ifreem Birqinee, Miikii Jaanoo, Iyyoob Baalchaa, Anteenee yookaan Abbuuzii fi Endii Beetezeemaa faatu irratti qindeessummaatiin hirmaate akkasumas miiksi gochuutiin jechuudha. Albama kana hojjechuuf waggaa 6 akka fudhateef baasiin itti ba'e qarshii kitila 7 ol fixee jedhan miidiyaaf ibsa kan kennan barreessaa kitaabaa fi barreessaan walaloo muuziqaa namoota hedduu Lalisaa Idris Adam. Eebbi albama kanaas hoteela Skylight'tti bakka abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee, artistoonni fi namootni affeeraman biroon argamanitti eebba ni eebbifama jedhan koreen eebba albama Ayyaantu. Ibsa kana egaan akkuma dura jedhe Andu'aalem Gosaa yeroo jalqabaafidha kan inni albama isaa eebbisuuf jedhu Galaana Gaaromsaa akkasuma eebbisee ture kana dura Baallii kan jettu artistoonni hedduun eebbisaniiru. Andu'aalem Gosaaf ka jalqabaati kan inni nuti hin beeknu immoo sirboota qeenxeedhaanidha. Amma garuu sirboota qeenxee 16 kan of keessatti qabatu fidatee dhufeera. Achuma irratti immoo egaan akka Lalisaa Idris jedhetti sirbi ajaa'ibaa hojjetame illee yeroo sana daawwattoota biraan ni ga'ama kan suur-sagalee yookaan viidiyoo kiliippiidhaan hojjetame daawwattoota biraan akka ga'amu illee dubbatee jira Lalisaa Idris Adam. Muraasa viidiyoo kanarraa kan fudhanne ka gadiitti daawwadhaa walitti deebina ammallee. Shakari guba mamarmare shakitu jidda famara Shakari guba mamarmare shakitu jidda famara Baga nagaan dhuftani. Hunduu akkuma maqaa irraa mataa argatu maqaan albama kiyyaa haaraa jalqabaa Ayyaantuu ta'uu isaatti baay'een gammadaa. Ayyaantuu jechuun ammoo simboo ayyaana tokko nama qabu jechuudha. Egaan argaa dhageettii Oromoo keessatti wanni hundumtuu ayyaana qaba. Ayyaanni ammoo ayyaantuu qaba. Fakkeenyaaf ayyaana jechuun beekumsa jechuudha. Yoo jenne ayyaantuun namni ta'e ammoo nama beekumsa qabudha jechuudha. Jechuuf yaaduun isaa waggoota hedduu kan itti fudhateef dhamaatiiwwan waggaa 6 olii keessa kan ture yoggaa ta'u albeema isa kana yookaan albeema amma Ayyaantuu jedhamee moggaafame isin uummata qaqqabuuf deemu kana dura albeemni kan biraallee hojjetame kan diigame jira. Dhamaatiiwwan sana wajjin albeemni kun waggaa 6 fudhatee jechuudha. Neeba nagaan dhuftan guddoo nama gammachiisa kanatti namni heddummaatee jaalalaaf waan fi jabeessuu irratti waliin waloodhaan tokko tahee wal jala deemuun guddoo nama gammachiisa. Ulfaadhaa baga nagaan dhuftaniin jaa caalaa gaa nama hojjete nama waan gurra namaatiif tolu sirba gorsaa, sirba aadaa, sirba jaalalaa mi'eessuu irratti osoo sirbisaatu hojiirra oolin oduudhaan magaalaa keessa deemaa jira. Kanaaf hundumti keenya bira dhaabbannee yaadaan wahuma silaa barbaachisu hundaanuu bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Baga nu dhuftee galatoomii galatoomaan isiniin jedha. Andu'aalem Gosaa baga gammadde jechuun barbaada. Albamni Ayyaantuu uummata biraan ga'uudhaaf baga ayyaantumtee baga milkoofteen siin jedha. Albamni kuni sirboota 16 akka of keessatti qabatu himameera. Sirboonni 16 jechuun albama tokko osoo hin taane albama 2 jala gahuudhaaf waanuma xiqqootu hafe. Kanaaf kana bu'aa bayii kana keessa darbee sadarkaa kana gahuu waan guddaadha. Andu'aalem obboleessa keenya jaalannu nama sagalee kiilolee goota waltajjii yoo jennee namarraa xiqqaatu miti. Albama kana keessatti immoo Andu'aalem eenyu akka ta'e sirbootan dhagaye keessaayis ani waan hin hubadheef uummanni akka itti gammadu abdii guddaan qaba. Baga gammaddanii baga gammanne jechuun barbaada. Baga janagaati wal argine. Egaa guyyaan har'aa guyyaa addaati, guyyaa baay'ee nama gammachiisu. Guyyaa itti bu'aan Andu'aalem qofa otoo hin taane artistoonni Oromoo kaleessa kaasee
Abdullahi Arsii irraa kaasee hanga Andu'aalamitti aarsaa guddaatti kaffalanii qabsoo muuziqaa Oromoo gama kamiinuu otoo libsuu ijaa keessatti hin dhaabiin asiin gahaa waan ta'eef gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baga gammaddan siniin jechuun barbaada. Albamni Andu'aalam hojjete akka baay'ee gaarii ta'us abdii guddaa qabna. Warri dhageenyes wanta gaarii akka hojjetu Anduun akkaataa inni itti dhufe sin beekna. Uummata jaalalaan amansiisee dandeettii isaa uummataaf ibsee nama sadarkaa kanarra ga'e waan ta'eef waan albama keessatti aga'uu dandeenyu waan guddaadha. Anis akkan dhagayetti akkan beekuttis waan gaarii waan uummata keenyas madaalu akka addunyaattis waan dorgomuu danda'u fedhee yaada. Kanan booda gaaffiin yoo jiraate namni yoo du'a irraa hafu waaqa tambisaa miti yoo du'us waaqa tajjeessaa. Kanaaf ana waaqatu carraa naa kenne guyyaa kanas ani akkaataa kanaan hin yaadu ture garuu rabbitu kana godhee jechuudha. Waan waaqni tolche duran dhaabbatanii kanaaf waaqan galateeffadhaa jechuudha. Shakari guba mamormare shakitu jidda famara Shakari guba mamormare shakitu jidda famara walitti deebinee irra daawwattoota sirni damaraa fi irreecha hora Finfinnee duudhaa isaa haala eeggateen kabajamuuf qophiin taasifamaa jiraachuun dhaga'amee jira daawwattoota keenya. Sirnoonni damaraa masqalaa fi irreechi hora Finfinnee duudhaa isaa eeggatee nagaan akka kabajamuuf qophiin taasifamu biiroon bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee torbanuma kana keessa beeksiseera. Sirna kabaja ayyaanota magaalittiitti gaggeeffamanii ilaalchisuun biirichi caasaalee nageenyaa fi dambii kabachiisan waliin maree taasisuusaa beeksiseera. Hooggantuun biiroo bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee adde Liidiyaa Girmaa akka jedhanitti sirna damaraa masqalaa fi irreechi hora Finfinnee nagaan akka kabajamuuf qophii gahaa taasifneerra jedhanii caasaalee nageenyaa fi dambii kabachiisan ayyaanonni kunneen walooma uummattootaa karaa cimsuun akka kabajamu itti gaafatama isaanii bahuu qabu jedhaniiru. Sirni damaraa masqalaa fi irreechi duudhaa amantaa fi aadaa eeganii nagaan akka kabajamu jiraattonni magaalichaa qaamolee nageenyaa waliin qindaa'uun hojjechuu akka qabanis akeekaniiru. Kabaja ayyaanotaa irratti hawaasni magaalittii tumsa barame sana akka taasisu cimsee akka itti fufu dhaammataniiru. Koreen biiroon bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee egaa akkuma beekamu irra caalaa masqalaa kanarra kan irra caalaayyuu baay'ee akka magaalittiitti yookaan akka biyyattiitti horri irreechi kun immoo nagaan tasgabbaa'amee bakka irreeffannaa laga irreeffannaa sana hin bu'amu taanaan nagaan boorofnaan namoonni daa'ima qabatanii dhufan ni jiru. Namootni gurguddoon jechuun dargaggummaarra darban namni akka keenyaa olii akka warra daafataa ilaalu kanaa olii jiraachuu malu waan ta'eef nagaan kabajnee nageenya keenya waluma keenyaan eegganne irreecha kana nagaan xumurree galuun nurraa eegama daawwattoota keenya. Egaa kan irreechaa yoo kana jenne namni immoo kan isa taanutti ceena ammas nu waliin turaan afeerraa kooti. Hora Finfinnee gola seenaa itti irreeffannee lola ceena guddaa madhiigaa biyya safuu kushiin baraatee sirraa naafu hariihoo maree waaqaatiif walgeenyaa dhaloota dhufuuf walgeenyaa. Walitti deebineera daawwattoota amma gara biyya keenya ala gara ollaa keenyaatti ceenee jirra. Gama Keeniyaatiin oduun bilbiltuun gidduu kana miidiyaa hawaasaa hedduu raasaa fi nama hedduu naasisee dhaga'ame. Asumaanis kun kan xumuraa kooti. Gaazexeessituu beekamtuun Keeniyaa rakkoo xiinsammuutiin daandiitti ba'uun ishee ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa hedduu ta'ee jira daawwattoota keenya. Gaazexeessituu maqaan ishee Nasiboo Kabalee jedhamtu Keeniyaatti miidiyaa beekamaa kan ta'e NTV irratti gabaasa dhimma fayyaa dalaguun marartee olaanaa uummata ishee biraatti kan horattedha. Ogummaa ishee kanaafis badhaasa beekamtii adda addaa argatteetti. Maallaqa guddaan qacaramtee hojjetaa akka turtes ni himama. Bara 2019 dhimma koronaa irratti gabaasa babbareedaa hojjetteen badhaasa gonfatteetti 2019. Amma garuu rakkoo xiinsammuu ishee mudateen daandiitti baatee akka jirtu maddeen adda addaa ni himu. Akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan egaa daawwattoota keenya hawaasa dararamu laaluu kan rakkina gaadii fi roorroon miidhame hawaasa dursee kan gargu gaazexeessummaa aantummaa hawaasaaf tajaajilu nama turtedha. Rakkoo gaazexeessaa aantummaa uummata tajaajilu maallaqa osoo hin taane xiinsammuu isaatu hubama daawwattoota. Egaan akkuma beekamu gaazexeessituun Nansiboon kun
qorichoota adda addaa akka fudhatte amma rakkoo hamaa keessa akka jirtu alkoolii kanallee akka baay'isaa jirtu ni dubbatti. Namni waraabee ka gadhiisa irratti kan argannedha. Nusi baay'isa madda miidiyaalee adda addaa hordofneeti kan arganne achirraati wabeeffanneeti kan arganne viidiyoo ishee gabaabaa waan isheen haasoftu immoo daawwannee nagaa keenya ka xumuraa walitti dhaabna. Egaan daawwattoota keenya qophii milluu torbanii irraa kanumaan goolabnee jirra. Torban immoo qophiilee babbareedaa qabannee isiniif dhiyaanna. Sagantaa keenya irratti yaadaaf keeka yoo qabaattan karaa feesbuukii, yuutuubii akkasumas teelegiraama Oromiyaa Niis Neetwork Finfinnee akkasuma yuutuubiin keenya Oromiyaa Niis Neetwork Finfinnee jedhu akkasuma feesbuukiin illee Oromiyaa Niis Neetwork Finfinnee sagalee haqaa kan jedhudha. Achirraan nuun ga'uu dandeessu. Egaa daawwattoota keenya kana dura foloo hordoftoota 200,000 ol kan qabu 200,000 naannoo 300,000tti kan siqu kan qabu qaamaan beekamnee hatamee jira. yuutuubiin keenya illee 30,000 ol kan qabu akkuma kana nu jala hatamee waan jiruuf yuutuubii haaraa fi feesbuuk haaraa saaqnee jirra. Achirraan nu hordofuun dagatina hiriyoota keessaniif illee sheer godha. Waliin gaa akka sagantaan keenya ariifatee isin biraan ga'uuf daawwattoota keenya horaa bulaa deemanaa. Ani Geetoo Lamaayyuun ture. Torban nagaa keessa jiraadhaa. Nagaatti. And then the third time after being admitted with depression, people don't know. People say you just you got depressed. What does that mean? So it took a bit of struggle with work and everything. People used to think nikujia kele atu. So having been depressed, I turned to alcohol, and alcohol and medication do not work. So I used alcohol as a tool now instead of focusing on the medication. Hali ya Oh